Dubartii akkanaa Rabbi namatti hin qabiin. Yooyyaa ashama akkam jirtu kabajamtootaaf hordoftoota qophii kana nagaaf jaalalli tokkummaan bakka jirtan hundaatti hunda keessaniif yaa ta'u jecha guyyaa har'aallee seenaawwan nama barsiisanii keessaa tokko isiniif qabadheen dhiyaadheeraati. Hanga xumura qophii kanaatti laayikii fi sheer akkanumallee sabskiraayib gochuun na waliin tura. Akkuma beektan chaanaliin kun haaraa waan na ta'eef laayik gochuun keessan yeroo kamiyyuu caalaa baay'ee waan na fayyaduuf battaluma dhaggeeffachuu jalqabdan laayik godha. Haga yoonaatti sabskiraayib kan hin goonellee sabskiraayib gochuun maatii keenya ta'aa jecha kallachumaan gara seenaa guyyaa har'aatti kan isin dabarsu ani Gammachiis Tashoomeedha. Dubartii akkanaa Rabbi namatti hin qabiin. Haadha manaa fi abbaa manaa reefuma wal fuudhanii waliin jiraachuu eegalanii tokkotu ture. Abbaan manaan hojjetaa mootummaadha. Haati manaallee akkanuma. Gaa'elli isaanii reefu baatii 5 fixa. Akkuma beekamu dhiirrii fi dubartiin gaa'ela isaanii yeroo raawwatan ollaan, firri, hiriyyaan, maatiin karaa lammeen iyyuu baga gammaddanii kanaan baga isin gahe jedhee sirbee, utaalee, nyaatee, dhugee dirrisee gala. Gammachuu ofii waliif ibsuun aadaa keenya. Gaddillee akkanuma. Misirroon wal fuudhanii waggaan geenye baranee jedhama mitire. Jarreen kun baraneedha. Manni isaanii ho'aadha. Jaalalli isaanii garuu jaalala bara kanaa ta'e. Yeroo jaalalaan hiriyyaa waliin turan ajaa'iba wal jaallatu. Haa ta'uutii garuu gaa'elatti erga seenanii booda rakkoon uumamuu jalqabe. Baatii 5 erga waliin turanii booda daa'imni yaalaa turan baatii 5 booddee ni uumama. Abbaan manaa baay'ee gammadee amma haati manaan koo nama guutuu na gochuufidha jedhee dabalataan gammachuusaa maatiif hiriyoota isaatti himate. Haati manaan ulfaa'uu barbaaddus haa ta'uutii garuu ulfa ta'uu isheetti baatii 2 qofaaf gammachuu argatte. Akkuma amala dubartoota tokko tokkoo heerumuu isheetti baay'ee gaabbite. Ulfa ta'uun ishee immoo kanaa ol ishee jibbisiise. Sababiin ofiif dhiyeessite immoo kanaan booddee akka hiriyoota ishee ta'uu dadhabuu isheeti. Abbaan manaan gammachuudhaan miira isaa yeroo ibsatu isheen garuu gaddaan fuula ishee gudunfitee ganamaaf galgala isa jeeqxi. Ulfi kunis naannoo baatii 4 yeroo guutu mana yaalaa deemanii gaafa ilaalamtus daa'imni gadameessa ishee keessatti uumame lakkuu ijoollee dubartii 2dha. Maarree abbaan manaan kanas yeroo dhagahu gammachuunsaa dachaa ta'e. Haati manaan garuu faallaa kanan ulfaa'u irratti sanuu 2 akkamitti kuni ta'uu danda'e? Sanyii koo keessas sanyii isaa keessas lakkuun hin jiranii jettee dooktaroota rakkiste. Kan tokkos 2 uumu Rabbidha mitiire. Rabbi takkaa daa'ima lakkuu gadameessa ishee keessa kaa'eera. Eega kana ta'ee haati manaan gara manaatti deebitee abbaa manaadhaan takkaan irraa deemi sin barbaadu, takkaammoo waliikna, takkaammoo daa'ima gadameessa koo keessa jiru hin barbaadu jechuun isa rakkisuu oliif gadi isa mankararuu eegalti. Kanaan abbaan manaanis mana yaalaa deemee erga ulfooftee haati manaan koo amalli ishee jijjiirameera. Jaalala duraannaaf qabdus hin qabdu, kunuunsa duraannaaf gootus dhaabdeetti jedhee yeroo gaafatu haati manaan kee ulfadhaa. Yeroo ulfaa hormooniin addaa miira dubartootaa jeequ qaama keessatti waan gadhiifamuuf maaliyyuu yoo jette obsii. Gaafa deesse hundumaayyuu ni dagatti. Ati kana hunda dandeessee ishee waliin jiraachuu keetti si ajaa'ibsiifatii jedhanii gorsaniini. Maarree gaannis akkuma gorsa kana fudhateetti gaafa meeshaa darbattu, gaafa uffata isaa gubdu hundumaa danda'ee harka haadha manaasaan kabalameerree obsee waliin jiraachuu itti fufe. Haati manaan garuu bultee kaatee amalli isheetti dabalaa dhufee taa'iif dhaabiisa dhowwiti. Afurri kee fooliin kee naxxajaa jetti. Ati mee dhiirummaa kee kamiin na ulfeessitee elleeni jettiini. Dhiironni anaatiin barbaadanoo kuma kitilaa anisiin akkamittiin heerumee qorichaan na tuqxe moo maal na gooteetii hangan ulfaa'utti kanan calliseesiin ofitti si dhiisee jettees ni dubbatti. Gaafa barbaadde immoo uffata ishee walitti qabattee gara mana maatii ishee deemti. Nama tokkotti nan fuudha yookiin immoo nan heeruma yeroo jettu gubachuudhaaf ciinca'uudhaaf maaltu si ariifachiisa
hubachiisee jedhanii namaaf deebisu. Maarree abbaan manaan kun namoota jireenya akkasii keessa jirani ta'e gaa'elli isaa gubannaa ciinca'uu ta'e gaafa isheen maatii ishee bira deemtu kadhatee waa meeqa dubbatee amansiisee warra ishee biratti otoo arrabsamuu gadi otoo qabamuu gara mana isaatti fidatee dhufa. Inni akkuma dooktarri sun isatti hime xiyyeeffannoon isaa haga isheen deessutti. Nageenyi mana keessa yoo hin jiraanne guyyaan namaan dhihu halkan namaan bari'u mitiire namni kun kan jedhamuun ol baay'ee rakkate. Hiriyoota isaatiin dubartiin ulfataate haga kanaatti nama rakkisti moo jedhee yeroo gaafatu lakkii gonkumaa akkas miti yooma aartee jecha tokko nutti dubbatte illee gaafa aariin isheerraa tasgabbaa'e dhiifama nu gaafatti jedhanii deebisuufi kansaa garuu haga deessutti baatii 9 guutuu taa'iif dhaabii isa dhorkite. Inni immoo isheedhaaf faallaa kanaadha. Dubartiin ulfi kunuunsi addaa ishee barbaachisa mitiire uffata miicaa fi gara hojii otoo hin deemiin dura ciree qopheessaa fi tarii kan ishee dhukkube yoo ta'e hojiillee hafee ishee waliin oola. Mana ni sirreessa, gabaa deemee wantoota barbaachisan ni bita fi kanneen kana fakkaataniin dugda haadhaa ta'ee haadha manaasaa baata. Haa ta'uutii garuu gargaarsi isaa isheetti mul'atu. Kanaan baatiin 9f torbeen lamnis xumuramee daa'ima ishee lakkuu kana dahuuf gara mana yaalaa deemti. Abbaan manaan ijoollee 2 lakkuu qabatee gara mana isaatti deebi'uuf hawwii guddaadhaan eeggachaa jira. Dahuuf seentees naannoo sa'aatii 3 ni dabarsiti. Dhiphinni inni yeroo kana keessa dabarse isheef miixuu gadameessaa isaaf immoo miixuu sammuu ture. Narsiin dooktarri sababa garaagaraaf da'umsi otoo hin xumuramiin kutaa da'umsa keessaa yeroo bahan dooktar akkam taate haati manaan koo siister maalirra jirti jedhee hafuura ciccitaadhaan isaan gaafata. Turtii sa'aatii 3 booddee garuu haalli isheen keessa jirtu baay'ee ulfaataa fi yaalii baqaqsanii hodhuu kana keessatti lubbuu daa'imaa yookiin immoo lubbuu haadhaa dhabuu akka danda'an kanaaf immoo harka isaatiin mallatteessuu akka qabu dooktarri hubachiisee erga mallatteessiseenis booda gara yaala baqaqsanii hodhuu dubartii kanaatti deebi'e. Daqiiqaawwan 30 booddees dooktarri kun daa'ima tokko qofaa qabatee dhufe. Sanaan gariin gammachuu gariin immoo gadda qabdaa. Lubbuun daa'ima tokko ooluu hin dandeenye haati manaa kee immoo koomaa keessa jirti waaqayyoon kadhadhu jedhee biraa deeme. Abbaan manaan waan gadduttis waan gammaduttis wallaalee daa'ima xiqqoo intala dubaraa tokkitti of harkatti qabatee waan ta'uuf deemu abdiidhaan rabbi kadhachaa eeguu itti fufe. Haati manaas lubbuun horoofte. Haadha manaasaaf daa'ima tokkitti dhalatti qabatee gara manaattis guyyoota muraasa booda deebi'anii. Kanaan jireenyi kutaa lammaffaa daa'ima waliin eegale. Jijjiiramuun haadha manaa haga deessu qofaattidha jedhee mitiiree dooktarri. Haa ta'uutii garuu kan ishee ega deessee booddeellee haati deessee daa'ima ishee jibbite. Sababa isheetti bocni yookiin immoo sheeppiin koo badee jireenya koo balleessitee akkamitti jireenya isheef hin tolaa. Ani umurii kanatti heerumuus haa ta'u dahuu gonkumaa hin qabun ture jechuun wal'aansaa dubartii reefu deesseef taasifamullee ni diddee. Nyaanni dhugaatiin garaagaraa qophaa'e. Isheen dugdi ishee qaamni ishee akka jabaatuuf daa'imni nyaata gahaa harma gahaa akka argatuuf kennamu gonkumaa hin nyaadhu hin dhugu kun boca kiyya balleessa jettee akka dubartii bara kanaa reefu kan deesse taatee nyaachuuf dhuguu diddee. Kanaan maatiin ishees abbaan manaas baay'ee dhiphatanii harmas daa'ima isheef hin kennu jettee. Sanaan filannoo abbaan manaan qabu aannan ijoollee daa'imaaf ta'u deemee bitee daa'ima isaa hoosisuu eegale. Isheen daa'ima ishee gonkumaa galagaltee ilaaluu diddee. Hojiillee kan hojjetu ture sababa daa'ima dhalate qabuu fi dideef eeyyama yeroo garaagaraatti erga fudhatee booda dhumarratti sababa daa'ima isaaf hojii dhiisee. Inni bakka haadha manaa bu'e isheen immoo bakka abbaa manaa buute. Kanaanis ammas mana yaalaa deemuun amalli haadha manaa koo erga deessees hin jijjiiramne maal naaf wayyaa jedhee yeroo gaafatu nuti rakkoo saayinsiin qorate kan beeknu hanga ulfarra jirtutti qofaadha. Kanaan booddee kan jiru garuu dhimma dhuunfaa rakkoon dhuunfaa yoo jiraate wal mari'adhaa walii galaa jedhanii deebisaniifi. Haa ta'uutii garuu abbaan manaan kanas
sanas yoo jedhu haati manaan gonkumaa faallaadha. Ni dibatti, of qaqqabdi, of bareechiti, daa'ima reefu dhalate dhiistee hiriyoota ishee waliin mana dhugaatii deemti, ni dhugdi, ni machoofti, akka jibicha reefu dallaa cabsuu baree akka garaa ishee utaalti. Kanaan abbaan manaan garuu guyyaa tokko ni gadditi, daa'ima ishee haga kanaatti miidhuu isheetti ni gaabbiti jedhee obsaan eeguu itti fufe. Naannoo waggaa 2 hojii dhaabee daa'ima isaa erga jabeeffatee booda gara hojiitti deebi'ee daa'ima isaallee bakka oolmaa daa'immanii galfate. Ammallee haati manaan deemanii fiduu nyaata hidhuufiitti gonkumaa gargaaruu ni didde. Si'a kanammoo moobaayilii qabatee intarneetirra oolti, ni bilbilti, ni haasofti, ni kofalti, akkuma garaa ishee taati. Abbaan manaa dubbiin funyaan ga'us haa ta'uutii garuu kabaja maatii fi gaa'ilaaf qabuuf ammas obsuuma filate. Kana hunda yeroo isheen isa gootu waa'ee wal hiikuu gaa'ila adda baasuu gonkumaa yaadeen beeku. Jaalala maatii isheef qabdurra boca yookiin sheepii bareedina qaama isheef dursitee kennite. Erga heerumtee booddeellee ammas dhiira gara biraatiin ilaalamuun wayya, ilaalamuun qaba, gaa'ilatti seenuun hidhamuudha jettee yaada cooligaa ta'een sammuu ishee gabbiste. Bifa kanaan otoo jiraatanii daa'imni isaa waggaa 7 bultiidhaan waggaa 8 waliin dabarsanii. Abbaan manaan guyyaa tokko hojiidhaa otoo deebi'uu daa'imni xiqqaan intala isaa fakkaattu waamuun kophee keeyyoon siif qulqulleesse maallaqa naaf laattaayii jettee gaafattiini. Yeroo kanannis naasuun qaama isaa weerare. Daa'imni akkana jette kuni koppii intala isaa fakkaatti. Haa ta'uutii garuu uffata ciccitaa xurii miicamee hin beekne kan godhattedha. Yeroo kanannis gadi jedhee eessaa dhuftee ati kan eenyuuti jedhee yeroo gaafatuuni maaloo poolisiitti naan bilbiliin bakka guddifachaatii badeen gadi baheedha jettee deebistiifi. Yeroo kanannis garaansaa lamatti hirame. Baddee akka baate waan itti himteef dirqama gara poolisiitti bilbiluu waan qabuuf poolisiitti bilbilee daa'ima kana bakka guddifachaatti kan kunuunsitu dhuftee qabdeeni. Yeroo kanannis guddistuu isheetiin akkamittiin daa'imni kun bakka kana dhufuu dandeesse jedhee gaafataani. Yeroo kana isheenis biiroo koottuutii haala jiru hundumaa si hubachiisuu nan danda'a jettee deebistiifi. Innis gara biiroo deemee gaafate. Guyyaa seente itti himuun maatiin ishee guddisuu waan hin dandeenyeef mallatteessanii akka kennaniifi itti himanii. Guyyaan kennamte intalli isaa isheen mana jirtu dhalattee torbee booddeedha. Yeroo kanannis baay'ee nahee daa'ima isaa akka taate shakkuu eegale. Gara manaatti galees haadha manaa isaatiin dhugaa jiru gaafate. Yeroo kana isheenis lama guddisuu miti tokkoof iyyuu hin dandeenye duuteetti kan hin siin jedhe daa'imni kuni duutee miti doktariidhaan tokko narraa fuudhii gati yookiin immoo akka barbaadde godhin jedheeni tokkoofuu otoon gadduu lama taatee natti dhalatiiree jettee deebistiifi. Yeroo kana abbaan manaan obsa waggaa meeqa garaatti qabatee obsaanii ture itti bahuun kaballaadhaan itichaadhaan moccorraadhaan namaa gadi ishee godhee mana isaa keessaa ishee ari'ee ati nama otoo hin taane budaadha. Dhala kee gadameessa kee keessaa baateef kan hin gaddine eenyuuf iyyuu ni gaddita jedheen hin yaadu jedhee ofirraa ari'ee. Yeroo kana isheenis dhimma dubartootaa deemtee abbaa manaa ishee himatte. Haa ta'uutii garuu dhimmi dubartootaa dubartii daa'ima ishee gatuuf harma daa'ima ishee hoosisneef bakka itti dhaabbatu hin qabu jedhee ofirraa ari'ee. Kanaan boodee abbaan manaan kun daa'ima isaa lammaffaa bakka guddifachaa turte fudhatee gara manaatti galuun intala isaa mana jirtu waliin guddisuu isaa itti fufee. Haadhas abbaas ta'ee ijoollee isaa qabate. Dhuguma abbaa akkanaa rabbi namaaf haa kennu. Haadha akkanaa immoo rabbi namarraa haa qabu. Umuriin kichuu ta'an ni jira. Umuriin daraaranis jira. Umuriin daraaranii cooligee gogummoo ni jira. Umuriin daraaraan goge immoo harca'us ni jira. Inni dhiiraas isheen dubartiis bara jiraattu kana umurii kana sirnaan hin fayyadamtu taanaan rakkootu nama mudata. Haati manaan kun yeroo isheen gaa'ila keessaa baatu hiriyyoonni ishee immoo gaa'ilatti seenanii ilmaanis horatanii haadha abaluu abbaa abaluu jedhamu jaallatanii jiraachaa ilmaan isaaniif du'aa haga humna isaanii hojjechaa ijoollee isaaniif jiraachaa jiru. Yeroo gaa'ila keessaa baatu cooligdeetti. Dibanni
Dibanni sa'aatii dura dibatte sa'aatii booddee irraa harca'ee umurii ishee beeksisa. Gitoonni ishee bakka sana hin jiranii. Booddee irratti dhuftee abbaa manaa ishee dhiifama gaafatus haa ta'uutii garuu nama dhala isaa jibuuf dhala isaa gatuuf dhiifamni waan hin taaneef abbaan manaan ni dideeni. Darbees dubartii ilmaan isaa lamaan jaallattu fuudhee jireenya haaraa jalqabee jiraachuu eegale. Dubartoota yeroo ammaa kana ammayyoomne heerumnees harkaan kenninu jedhanii bultii diigaa jiraniitiif seenaan kun barnoota guddaadha. Dubartiin deessee yoo furdatte itti tole bos jette jedhama. Bara kana garuu furdachuun qaama godhachuun qaanii ta'ee jira. Dubartiin deessee wal'aanamne dhukkuba dugdaa fi dhibee garaagaraadhaaf akka saaxilamtu nu yoo ta'u hin taane haadholiin nu dursanii jiraatan sirriitti ni beeku. Furdachuun akka umrii isaatti bareedina. Of eeggachuun akkuma jirutti ta'ee haa ta'uutii garuu hanga daa'ima ofii kunuunsuu dadhabuu harma kennuu dhiisuun garuu dhukkuba sammuuti. Rakkoon dhukkubni kun har'a mana namoota hedduu seeneera. Namoonni gaa'elatti seentanis namoonni gaa'elatti hin seennes otoo gaa'elatti hin seeniin dura waa'ee dhala ofii erga daa'imni dhalatee booda gaaffiiwwan jireenyaa dhufaniitiif deebii kennuuf of qopheessaan dhaamsa qophii keenya guyyaa har'aati. Egaan jaalatamtootaaf hordoftoota qophii keenya seenaa guyyaa har'aarraa hedduu akka barattan hubattan homaa shakkii tokko illee hin qabu. Hanga yoonaatti yeroo keessan naaf kennitanii dhaggeeffachaa turuu keessaniitiif guddaa galatoomaa jecha laayik yoon goone laayik godhaa. Laayik gochuun keessan hedduu waan na fayyaduuf na deeggaraa jecha sabiskiraayib warri hin goone illee sabiskiraayib godhaa jecha qophii seenaa gara biraatiin hanga walitti deebinutti bakka jirtan maraan turtii gaarii. Egaan jaalatamtootaaf hordoftoota qophii keenya seenaa guyyaa har'aarraa hedduu akka barattan hubattan homaa shakkii tokko illee hin qabu. Hanga yoonaatti yeroo keessan naaf kennitanii dhaggeeffachaa turuu keessaniitiif guddaa galatoomaa jecha laayik yoon goone laayik godhaa. Laayik gochuun keessan hedduu waan na fayyaduuf na deeggaraa jecha sabiskiraayib warri hin goone illee sabiskiraayib godhaa jecha qophii seenaa gara biraatiin hanga walitti deebinutti bakka jirtan maraan turtii gaarii. Masiko,